Maashaallah har'allee meeshaa haarawaa meeshaa obboleettii ta'e qaalli qabadhee isin dhufee jira. Akkuma isin argitan kana bifee koornarii haalaan bareedduu taatee fi saddeet gatiisillee jiddu galeessa taate akkasuma kichin kaabineetii bareedduu taatee fi laamineetii irraa dalagamte akkasuma bootaa hundattuu bootaa zirgiitti daradaratan bootaa qimamii akkasuma paartishinii kan qabdu jechuudha. Akka ammallee deebite jalaanillee masaabaa hedduu fi akkasuma ka bishaan hin seensifne bishaan seenuu hin danda'u sababni isaa laamineetii irraa wanta gameef jechuudha. Kichin kaabineetii haalaan sardatti jettee fi bareedduu taate gatiin isaallee jiddu galeessaa fi akkasuma qumsaaxinii meetira qumatii meetira 2 fi 44 bal'inni isaa meetira 1 fi 60 qumsaaxinii 2 wajjinii fi akkasuma algaa haalaan bareedaa ta'e kwalitii ta'e MDF original fi MDF kwalitiidhaan dalagame qabadhees ni dhufee jira sinin jedha hordoftoota kiyya akkuma baratame viidiyoo kiyya kana like gochuun seenaati hiriyoota keessaniif share godhaati oroonni maatiin naaf hin taane subscribe gochuun maatiin naaf ta'a gatii isaa hunda isaa tokko tokkoon himee jira isinirraa ka eegamu viidiyoo kana yeroo dhageeffattan sirri dhageeffadhaan meeshaa kiyya hunda keessattuu gatii hima yookiin jidduu keessa hima yookaan xumurarraa hima waan ta'eef gatii osoo hin himin biran taru waan ta'eef dhageeffadhaa sinin jedha hanga xumuraatti like gochaa irraa fayyadama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafane jalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Zulaamaa shoo jirtu bakka jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya sin biraaziraatocha akkuma baratame viidiyoo kiyya kana like gochuun seena warroonni maatiin naaf hin taane subscribe gochuun maatiin naaf ta'a warroonni maatiin naaf taatan hiriyoota keessanii share godha akkasuma keessan kan jaalattan keessan dubbisuun irraan fatina akkuma baratame Zulaan teessa yeroo hunda waan gaggaarii fi waan babbareedaa qabattee isin dhiyaatti kana ni beektani isin hundunuu jecha har'allee meeshaa Chora mana guutuu obboleettiin ta'e ajajjatte tokko isaatiin isinitti mul'isa wanni isin raafeen jiru biffee jette ammoo kichin kaabineetii qumsaaxinii algaa akkasuma qumsaaxinii dabalataallee akkasuma koornariin tun akkuma isin argitan kana hedduu bareedduudha madaddaraan isii garaan keessi mastaawotiidha akkuma isin argitan kana maashaallaadha jalaanillee koomodiinoon isaa kinooti balbala lama baay'ee saffii ta'ee fi bareedaa ta'e jechuudha biffeen tuni keessisiillee saffiidha hedduu namatti tolti hedduu bareedu kajjechuu barbaadan gatiin isii birri 40 baate jechuudha ammallee har'allee 40 jechuudha namni ajjechuu barbaadani hedduu namatti tolti jechuudha biffeen ta'inarraa akkana fakkaatti keessi isaallee saffiidha akkasuma balballi isaa mastaawotiidha ittaansee kichin kaabineetadha kichin kaabineetiin kuni bal'inni isaa meetira 1 fi saantii 80 baay'ee guddaa fi bal'aa akka ta'e jechuudha akkasuma qumatiin isaa ammoo ol irraa isaa meetira 2 fi saantii 10 jechuudha baay'ee guddoodha meetira 2 fi saantii 20 akkas natti fakkaata akkuma isin argitan kana bakkee zirgi isaanii uumamaan kaatan qabdi baay'ee guddoodha meetira 1 fi 80 jechuun hedduu guddaadha ni argitanii isinillee kinooti jalqaba irratti keessanii mul'isu asiin balbala lamaan kana bana inni kun madaddaraan kun bakka lamatti wal qoodee jira paartiidhaan jechuudha kan olaanuu fi kagadhaanuu keessallee fayyadamuu dandeettanii yoo barbaadan keessallee baasuu dandeettanii paartishinii kana jechuudha as keessa zirgitu guurama jechuudha zirgi haga barbaadanii darzana hedduu isinii qabata jechuudha karariidhaan aynata barbaadanii gubbaan kunillee akkasuma qimamoota garaagaraatiif barbaadaniin as birallee hin jira jechuudha inni kunniin illee guddaadha jechuudha ittaansee akkasuma akkuma isin argartan kana inni kunillee paartishinii adda muramee jira jechuudha kan kana gara gadhaanutti kana ammoo gara olaanutti akka isin argitan kana paartishinii wal qoodee jira jechuudha paartiin isaa garaagaraatti hedduu namatti tola maashaallah akkuma isin argitan kana meeshaa kana hin jaalattan isinitti tola jedhee yaada kan inni ittiin dalagame laamineetiidha jechuudha gubbaan isaallee laamineetiidha sababni laamineetii goonee fi bishaan isaa akka hin seennee fi yookaan MDF yoo ta'een basabasa akka bishaan hin seenneef jecha laamineetii goone jechuudha jalli isaallee madaddaraa qaba jechuudha akkuma isin argitan kana warroonni ovenii qabdanii bootaa kana kiftii isinii goona jechuudha akkanumatti cufaatti isinii goone jidduu isaa keessa duwwaa isinii goona masaabaa yookaan kiisa 4 qaba jechuudha masaabaa yookaan kiisa jechuudha 4 qaba jechuudha akkuma isin argitan kana balbala gamaanatti babbanamu qaba jechuudha hedduu guddaadha kichin kaabineetiin kuni akka jaalattan abdii guddaa qaba hedduu namatti tolti istaayiliin isillee laayyatti jedha hin bareeda keessumayyuu kwalitiin isaa akka ittiin dalagame laamineetidha sinin jira inni kunillee madaddaraa lama jechuudha bal'inni isaa meetira 1 fi 80 sinin jira hedduu saffiidha gatiin isaa meeqan dalayda Zulaa yoo jettanii birri 60 dalayni jechuudha
baay'ee bareedduu fi saffii kataate namoonni barbaadanii namoonni jaalatanii koottaa keessan nu dubbisaa isiniin jenna. Ittaansee qumsaaxiniidha. Qumsaaxiniin kun qumatiin isaa meetira 2 fi saantii 40 bal'inni isaa meetira 1 fi saantii 60 jechuudha. Abbaa balbala 4 jechuudha. Qumsaaxiniin kun garuu bootaan isaa mijataa miti isin akkas isin mul'isuu fi paartii kanaan gadi qoodama jechuudha. Addaan murama jechuudha. Inni kun 80 hojjetame addaan murama jechuudha. Inni kun manatti illee erga galee booda walitti gaxxamamaa bitee walitti qabsiifama. Akkuma isin argitan kana balballi tokko gubbaa kaasee hanga jalaatti madardaraadha jechuudha. Akkuma isin argartan kana hordoftoota kiyya jalaa kaasee hanga gubbaatti madardaraadha. Madardaraan isaallee oriijinaalii fi kwaalitii ta'e hanga inni babal'atu ofii keessaniyyuu argaa jirtan suniin jedha. Qumsaaxinii haalaan bareeddu taatee fi kwaalitii taatee mideffi irraa kadalagamte mideffi oriijinaalii fi kwaalitii irraa kadalagamte suniin jedha. Ittaansinee balbala lammaffaa yoo bannu akkuma isin argitan kana asiin kitchen kaabineetiin nu qabdeerti banuudhaaf bootaan gahaa miti jechuudha. Cinaa kanatti jechuudha. Cinaa xiqqaa kanatti bootaa uffata qamsii fannisan qaba jechuudha. Cinaa tokkotti madardara qaba jechuudha. Bootaan naamijataa hin taane isinitti mul'isuudhaaf kitchen kaabineetii yoo anas bana jedhu argatanii kitchen kaabineetii tuyyuu qabee jechuudha. Bootaan dhiphatee nutti jechuudha. Akkuma isin argitan kana meeshaa ijoollee tuyyuu bootaa keessa guutee jira. Nutti dhiphatee jalaan masaabaa 3 qaba. Masaabaa 3 inni asiin mul'isaa kun tasharaataatidha. Masaabaan keessa hin galle. Tansharaataat hin dalaynu sababni nu tansharaataat hin dalaynuuf meeshaa yoo asbantanii fi waachi cuftan akka qumsaaxina haa ta'u wannuma kamiyyuu akka hin miineef jechuudha. Wargee akka hin miineef cinaan kun maraddaraadha. Jalli isaa masaabaa 3 akkasuma bootaa qamsitti fannisan illee qaba jechuudha. Qumsaaxiniin kun meeqaan dalagamoo jettanii qumsaaxinii haalaan bareeddu taatee fi hedduu kwaalitii taatee namni barbaadanii koottaa keessan dubbisaa isiniin jedha. Hedduu namatti tolti. Maashaallah taansee algaadha. Algaa meetir kaamsaa haalaan bareedaa ta'ee fi kwaalitii ta'e akkasuma midheeffiin hedduu irra dararramee ka dalagame jechuudha. Cidditti ka jedhee fi baay'ee layyatti jedhee ka bareedu kana namoonni hajamtanii namoonni jaalatanii koottaa keessan dubbisaa isiniin jedha. Sababni isaa akkaataan hojjechiifama isaa jechuudha. Hedduu akka namatti toluu fi akka mijataa ta'etti dalagame akkuma isin argitan kana jalli isaa miilli isaa jalillee kinoo akkana fakkaata. Maashaalladha hedduu namatti tola an hedduu jaaladhee jira. Akkuma isin argitan kana mataan isaa yookiin bakkeen mata duraan isaallee kinoo akkana fakkaata. Masaabaan isaa akkana fakkaata jechuudha. Tansharaataatiin dalagame hedduu namatti tola. Lachirrattuyyuu masaabaadha baay'ee bareedaadha. Komodiinoon isaa lachiyyuu akkana fakkaata. Algaa haalaan kwaalitii ta'ee fi cidditti jedhee kun birrii meeqaan dalagda yoo jettanii algaa kana illee birrii 65 dalayne algaa hedduu namatti toluu fi algaa kwaalitiidha. Ammallee gatiin ammas ni himaa jiru kun guutuun gatii ammaati gatii sa'aatii kanaati jechuudha. Algaan kun sa'aatii kana 65 haalaan bareedaadhaa fi hedduu kan namatti toludha. Maashaalladha namoonni jaalatanii namoonni isinitti tole namoonni barbaadanii koottaa keessan nu dubbisaa isiniin jaa hordoftoota kiyya meeshaa hedduu kwaalitii ta'ee fi meeshaa cidditti jedhee algaan 60 huddiidha warri jettanii kan gatiin kanaa gadi qannasu algaa hedduutu jira. Algaa 50tu jira. Algaa 55 tura 58 tura algaan darajaa qaba. Ka 90 illee jira. Algaan darajaa qaba akkuma isin beektan kana ittaansee qumsaaxiniidha. Qumsaaxinii kunillee kan biraati jechuudha. Isimatu yunu ajajate garuu qumatiin isaa waluma qixa maaliif akka lama hojjechiis ta'in beeku garuu irra inni kunillee qumatiin isaa meetira 2 fi 40 bal'inni isaa meetira 1 fi 60 akkuma isin argitan kana masaabaan kun jala isaa kana gala jechuudha. Kinooti kan ittiin dalagame isin jedhe tansharaataatidha. Akkuma isin beektan kana inni kun guutuun madardaraadha. Akkuma isin argitan kana gubbaan isaallee akkana fakkaata. Bootaan masaabaan jiru kun ammoo bootaa uffatni itti fannifamu gubbaan kun bakkee konfartii indilimsii wanta garagaraa irra kaayatanidha jechuudha. Qalamiin nu dibneme hin bareedu laala hedduu namatti tola hedduu jaaladheera. Inni kun filannoo kiyya osoo hin taane filannoo obboleetti teena yookaan maamila keenyaati jechuudha. Meeshaan an dalagu meeshaa kwaalitii fi meeshaa cidditti jedhe meeshaa qulqullina qabu akka ta'e isin hundi keessanuu ragaa naaf baatan jedhee yaada. Akkuma isin argitan kana paartiin kunillee ka uffatatti fannisanii bakkee uffatatti fannisan lama barbaade jechuudha. Lachuu kinoo haala kanaan dalagamee jira. Haalaan namatti tola maashaalladha. Inni kun xiqqaadha jechuudha hin qal'ata. Inni kun ammoo baay'ee bal'aadha. Akkaataa isinitti nu ajaja jechuudha. Jala kana guutuma isaa akkasitti naaf dalagii naan jettee jalli isaallee kinooti akkuma isin argitan kana bal'ama kana ta'e akkanumatti na haa bahu jettee jalli isaallee akkasuma bal'ifneeti. Gubbaan isaa bakkee konfartiin dilimsii kaatan garagaraa boota lama qaba balbala 4 walitti akaafaachidha. Viidiyoo kana yoo jaalattan keessan dubbisuun irraanfatinaan naa gahatti.